wanni ma jaawar irra dulli dilli hundeemuuf jaawar wahi jaaruu beek dhageetti qaba dandeetti qaba itti beekaasi isaa hangana bilchaatee be isaa hangana washeedhaan shaf godhanii isaa durka akkasitti tarrajee akkasis samirra deemu sanoo akkasin nama jaaruu ture isaa tasgabbaa'e isaa rakkoo hunda arke sigale isaa rakkinni mana hidhaa waan qabu hunda arke manni hidhaa kun beekisi leenjisaa beek manni hidhaa university namni hin beekne bar wanni akka mana hidhaa si leenjisu hin jiru jaawaran gana leenjee dhufe sigale waan ajaa'iba gabbahu ta'a jechuudha qabinaa ta'a jechuudha waan ajaa'iba gabbahu ta'a hayyoota oromoo kanarra garagara laaltu kana isaanii teebilii tokkorra taa'u arguu teessa jaalatanii osoon hin taane yoo ati jabaatte yoo ati tolte nama hundaa dhufee ulaas hin danda'u yoo ati faca'aa taate yoo ati hawaasa wal quban qabne taate yoo oggii kuun bishaan juu kuun hojjaa naa kenne oggii kuun farshoo juu kun dammanaa kenni jee hawaasa gartee waan gaafatuu fi waan dhiisu hawaasa facaa taate ni tuffatamtaa jechuudha facaa tana walitti deebisee takka godhaa fi olola oofu jiranii jechuudha sigale olola oofu jiranii jechuudha ummanni keenya kabajamaan wanni si khadadhu wanni si weewwaadhu ifi eeggannoo godhe nama asirraa haasa'u nama asirraa waa barreessu nama asirraa waa dubbatu namni hundi huddummaa biyya galee jira namni irra guddaan biyya galee jira sigale biyya waa qaba maarree waa qaba bara nama waraqaa guuttatee as taa'ee jaawara arrabsee dawwalee huno kattiin arrabsu jira screenshot godhee keessaan itti ergee arraba kana waraqaan tiyya sun eessa geessee jiruun beekaa sigale amma namichi keenya akka horbeessetti asirraa iyyaa oolu kun hulaa takka awwaloo abdiidhaan gaddatti kenne sigale kondoomine hulaa takka bum ichi booda bakkaanuma dhooye kan kuleera sigale waa takka bilziqinnaan hulaa takkitti si kenniteef sirraa fuuti akkuma taayee danda'a goote bilziqinnaan taayeen ta'e dhageeffadhu namni ka taayee bilziqinnaan lafa hin jiru namni ka taayee gartee bilziqinnaa nama dura dhaabbate hayyoota oromoo dura dhaabbate sabaa sablammii dura dhaabbate akka niikuleera sidhooha yoo abiyyi kanatu itti abiyyi nama ilmaan taayee hidhee ilmaan taayee gannaqe ala gannaqe nama falmanii fi miti nama galata beekuu miti barboo namni kabajaa arkachuu qabaa bar ilmi namaa kabajaa ifiin gurguruu bar namni taayeen tahin namni lammaa jaawarsi malee ju'uun lakki obboleessa kiyyaa inni aadabru jeen namni lammaa saniin tahin meemma laalaa faarsee bulaan kun lammaa arrabsaa bar namni lammaa saniin tahin bar abiyyi jechuun nama ilma taayee xiqqishee amata sadii alagga taree dullatti amata 70 taduu jirtu kondomineemii kennaa fi juura mucaan amata sadii summee hoggi rabbi guddise Prime Minister biyyata General biyyata mucaan sun fuuldura khaayyoo fuuldura mee dullatti nama isii fi qabri dhiidhee khafannee gaggeessuu qofa eeggachuu jirti dullatti ama 70 tana kondomineemii kenneeti ijoolletti xiqqoo alagga xariyaa nama future kee balleessuu deemu doomsuu deemu university laalamma diigu jira bar university diigeeti college diige waraana ballisu jira bar biyyattiin bakka lola male akkuma eltira san maqaa fiitu barreessuun beeku bar ummanni eltira boodarra ummanni Itoophiyaa waggaa sadii miji'a sadii rabbi nutti neessine yoo namichi kun waggaa sadii biyya tana bulche yoo ummanni Itoophiyaa maqaa isaa barreessine nama hunda doomaa akkasaa godhee fituu deemsi nama qawwumaa yaadu nama rakkoo yoo dhufte qawwumaan hin furojee yaadu kana godhee fituu deemaa jechuudha namni taayeen ta'in siin tahuu waan taayeen ta'e ni gartan amma waan asirra tultul jaatan dhiisaatan tumbu'aa takka keessaa sin jirtu hayyitu tana dhiisa namni bilziqannalleen quban qabdu tanneen warri iyyuu kunilleen taayyeerraa baradha nurraa baradha waan biyya alaa tanatti anabbe numan beeytani
bilziqinnaaf jecha piippiin namanuu akkas godhe sigale saniifuu taayee dandaarraa baradha ilma taayeetti mucaa xiqqishee taayeen ayyee nugusa arrabsee haa jennu mee mucaan xiqqisheen ganna sadii kan inni karaa gad darbe mana qabalee keessa arrawaan sii kennan boru sirraa fudhataniiti amma nama meeqaa qaanfatee biyya tana awaya sheekab jechaan eebar rabbi sodaadhaame waan nyaannu daawun isteerin nyaatatti kennina unoo akka nama fayyaan qabne igale mana jalaata lubbu ummata keessa gadimbo ummata arrabse sabaa sablammii dire igale namni taayeen tayin namni hangaasaan tayin afaan qabsiisanii awwaalanii mi jiru namaa keessa jira namni sheeka abbutaatiin tayin nu wallaahi waa takkan isin bara dukkanaasa wajji dhaabbanne warra gaafas miilaan nurra deemee arra isaanii wajji makiinaan deemaa bara dhaaba wasa kaayyoon qabne bar namni wanni qabsooytuuf galatoonfatamuufi bar akhiraatti hin galuufi jannatatti hin seenuufi ummanni kee gidiraa keessa akka ba'uufi atilleen akka agarteen gidiraa keessa baatee fayyadamaa taatuufi ummanni keenya maal keessa jedhama sirna kanaan maal keessa jedhama sigale ummanni keenya qalamaa buqqaa sigale daangaan oromiyaa sarbamaa gibiraan gidirfamaa manni oromiyaa arraa wadaa keessa manni tokko ni dhaabbata wadaa akka jirtu deemaa dhaqa laala namni biyya jirtan wadaa buqqisanii dura maal godhan jimaa ummataati rakisheessa ummata humna dhoorkan akka ummanni falmanne godhan hayyoota ummataa falmu kana hidhaanidhan kan maallaqaan bitan sheekotii manzaraa kijibduu tana sigale fuudhanii maallaqatti guuran ta maallaqa biran kunne tana kijibduu san rabbii keessa ittaqullah jedhe ati rabbi sodaata dhiiga namaa ka dhugu jiru bineensa sheeyxaana dhiiga namaa dhugu kadeeggaru ati rabbi sodaata rabbi sodaadhu ya arra awwadaa akkam jirti hundee muslimummaa sun sigale awwadaa jechuun barra biyya gartee muslimni akka gaariitti humnatti qabu barra ati sheekha muslimaatiimi awwadaa arra akkam jirti buqqisanii fixanii deemaa ijoolleen awwadaa ichi as ba'uu jirti yaa sheekha kun akkana keessa jira yaa sheekh maaliin godha sigale arra awwadaa arra magaalaan haramaaya maal keessa jirti sigale arra bashaashaan maal keessa jirti kunoo viidiyoona jala gasseen alaala ummanni gartee muslimaa gartee rabbi laa ilaaha illallah muhammad rasulullah juun bartanaafin an sheekotii tan arkaan feene baran arka kijibdu ummata maallaqa walloo nyaatee bartanne hattuun sigale ummanni walloo sun muslimaami ummata maallaqa walloo nyaatee bar ish mee arraa gaaru kam keessa jirti jimma kam keessa jirti lafti ibaadaan beekamte sun bashaashaan akkam keessa jirti viidiyoo mana jala gasseen ilaal mana namaa diiganii fixanii sigale saniifuu ummanni tana hunda maaltu nu mute ijaaramuu dhabu amma oromoo ijaaramuu deemaa ololli ka'e mootummaa oromoo wanni jaamun jiru kun diina oromooti malee mootummaa oromooti miti naaqabii taa'in wallahi billahi piippiin diina oromooti malee mootummaa oromooti miti jechuudha tana wajji dalaynee garremmaas sirna isii adeemsasii kaayyoo isii manifestoo isirratti waan isiin qabattee deemtu wajji dalaynee garremmaas akkanumatti akka keeysanitti gartee ala dhaabbannee sigale ala dhaabbanneetuma dhagaatti harutti hin jiru wajji dalayneeti sirna kan guddaa isaaniiti wajji dalayne nuti baajiin turree bar nuti ummata gurguddaa wajji yeroo hunda sheekka abbutaa bakka okkoteen siyaasaatti danfitu ichumaan ta'an distiin oggishuumoo fixatte gacceetumaan isinitti himaa jechuudha sigale deema seeti qaalitti dullatti waa'ee jimmaa jette tun afaan banteela deemi waa'ee jimmaan jimma maal bee jimma eenyu bakka si buufate jimmarra qorqorroo bazabbaza sigale
Saniifu awwanni isininju awwanni isin dhaammadhu kun bineensa malee namarraa dhalate jechuun hin danda'amu. Bineensa malee namarraa dhalate jechuun hin danda'amu. Saniifu ummanni keenya wanni gootan isinii ijaaramu deema. Nama ijaaramu namni piippiin sodaatu. Ijaarama. Hayyoota keessin cinaa dhaabbadha. Amma jaawar gabbee jira jechuudha. Jaawar gabbee jira. Sirni kun sirna gartee shayxaanaaf hin ta'u ilma namaatiif dhiisi qaallichi. Shayxaanaan ta'u. Ummanni keenya maal keessa jira? Ummanni Oromoo maal keessa jira? Arra Harargeen gandi xiyya maal keessa jira? Beera nurra naqanii beerri gartee harkuma kanarra baasan farshoota naquufaniituma jechisiisanii gad deebisan. Beerri waa takka bu'aan qabu. Harargee beera filaniif dhiirtiin nu keessaa dhumteeti beera qofa nuu filan bakka bu'aa Harargee mee ilaalaa bakka hundatti mee bakka boonni Harargee ol kaa'u kiyya beeraa ol ka'a. Saniifu ani wanni isiniinju wanni isinii dhaammadhu waan hooleyyii dulloota hudduun dhiiga dhaabdi tana ta heerumaa dhabdee asirraa iyyitu tana maqaa Jimmaa baafattee asirraa iyyitu tana faan laalina ummanni Jimmaa fi rakkoo keessa jira. Tanneen deemi dura jireenya kee wal qixxeeffadhu jaan. Dulloota hudduun dhiiga dhaabdi kana deemi dura jireenya kee jiraadhu jaan. Waa'ee Jimmaa irratti waa'ee uummata Harargee irratti waa'ee Baalee irratti waa'ee uummata Oromoo irratti sigale kanaa booda abadan hin callifnu. Gati isinii baasee deemaa ummanni Jimmaa waan keessa jiru deemaa laala viidiyoo masan. Manni diigame sun kaasaan kafalame. Baay'inni isaa dhufee kaasaan kafalame. Mootummaan dura baay'ata qaba. Baay'inni kun isaa argame. Kana gaafatamuu qabaa jechuudha. Akkanuma mana namaa waliin dhaabaniituma diigu jira. Bara awwadaa gandi keenya qiyaamaa keessa jiran siin jebbuleessu. Magaalaan guutuun buqqaate. Buqqisanii fixanii. I don't know. Bakka irraa fiduu deeman. Amma biyya tanattu biyya guddatti tanattu magaaluma takkaa jijjiiru baay'ata tiriliyoona meeqa doolaara barbaachisa. Biyya kanattuu san dhiise. Hayyee Oromiyaa guutuu diigee fixe akkam godhuu deema. Namicha gartee namicha fooqii miliyoona meeqaan jaarte diigee bakka san biqiltuu dhaabu kana mootummaa Oromooti jedha. Namicha abbaa gadaa guutuu rashanee maal fiddanjuu kana mootummaa Oromooti jedha. Namicha hayyoota Oromoo hundaa'u wanni kun nuun taatu juu hunda sigale kan hidhatti kan xiyyitiin kan biyya baasu kan mallaqaan bituun afaan qabachiisee anuma gabbaraajuu mootummaa Oromooti jedha. Wallahi kun mootummaa Oromooti diina Oromooti malee. Qabaddu naa ta'e kun mootummaa Oromooti miti. Diina Oromooti malee. Saniifu wanniin itti isinitti iyyuu jiru. Wanniin isinii boo'u jiru. Uummanni Oromoo hayyoota keessan dura dhaabbatina. Amma jaawar dura dhaabbachuun hin barbaachisu. Bineensa dura nurraa dhaabbachuu jira. Duraan bakkatti bineensa kana firra kophaatiyyaan asirraa iyyuu ture ni yaadatta. Eenyu wajji bineensa kana yaa sheekaati namni hundinuu sigale namni hundinuu galee sheeka keenyaati asii maal taatee kophaatee iyyitanaan jechuun turre asirratti. Sigale saniifuu arra dhiirti gabbaatee jechuudha. Arra dhiirti gabbaatee dhiirti eega dhufte booda kararra dhaabbattee dhiira deemuun dhoorkinu. Olola deemu hundaa'u anaafisii karraa cabsu. Ummata keenya ka hubannoo qabne ka hubachiisu. Share godhuun dubbachuun katabuun invite godhuun anaafisirra jirti jechuudha. Jaawar maallaqaa miti yoo barbaade nama waa fudhatu. Waan barbaade haa fudhatu. Bineensuma kana akkatti fidetti anamma dura maaliin isiniin jee dhiiga piippiin keessaa ganna itu keessaa anaa fi jaawarilleen qooda qabnaan siin jee
Maaliif nama tokko makiinaan fuutee yoo bakka takka geessite ichitti bakka inni zinaa godhutti haala akka inni zinaa godhu mijjeessiteef sigale dilii namicha zinaa godhee sanis ati wajji qooddataa jechuudha. Namni piippii tana gartee wayyaanee jalaa bilisoomsee gabra gartee duraan farshoo fi kondoomitti gartee wayyaaneen ergattu nama jijjiiree arrakka nama fixxu godhe Jaawar Maammadi. Ani keessa hin qooda qaba. Atis keessa qooda qaba. Nu hundinuu wanni waan kana keessa qooda qabu Rabbi sodaannee waan kana uummata irraa kaasuun dirqamaa jeeti nama dura dubbadde. Sun dhugaadha. Dirqama itti gaafatamummaa qabnaa jechuudha. Namni guyya tokko namicha kana faarse waan inni godhe namni guyya tokko waan namichi kun godhu uummata irra sheer godhe itti gaafatamaa jechuudha. Yoo toltuu inni godhes toltuu saniin badhaafamaa jechuudha. Yoo hamtuu inni godhes hamtuu saniin badhaafama. Jaawar Maammad dalagaa keessa namni dogoggora ni qaba. Yes, nama dalaguu dogoggora. Dogoggora sanirraa baratee dhufe jala hiriiruun dirqama. Waan deemaa jira isinii himuun hiccitii baasuun nurrattis dirqamaa jechuudha. Hanga dandeenyutti hanga beenutti waa takka itti ciccinee lubbuu teenya kennine mootummaa kana gadhaabne itti ciccinee lubbuu teenya kennine buqqaaf nammas qabinaa taa'inati ni tura malee ni urra jette gaalatti saniifu ni buqqifna sirraa akkam hin danda'amu maarreen ta'u mitirkisho wayyaaneen osuma hin danda'amu jettu kuttee bara namni nuti tokko danda'u hin jiru namni maarree ta'uu danda'u hin jiru nuti mootummaa akkanaati namni dhaadachuu eegallaan if dhaaduu eegallaan nun dandeeysan jee xarraq jechuu eegalla kutee beeki mootummaan sun sigali yootti obsiteetuma onnee if jabeessiteetti ichi deemtee dhiibde bakka hin jiru jechuu halala dhaabbatee si dhaadachuu jira hin danda'amu nattees hin deemin siin guba maarreen si godha meetti deemii tuki wallaahi wanni sun keeyse horoqo na amani mootummaa ummanni ka jibbin jiru ummanni maana umtee keeyse jira milishaan kun namarra deeme sigale buusii tana aboogaa makaddaa jala kaayin hundaabin ijanii sigale aboo Maammado makaddaa jala kaayigaa maallaqa laa buusii eeysa deema nageen hin jirtu sigale amma gibirrin keenya janii irra deebuu jiran jaan hangi sun isinitti xiqqaatee miijaniiti kuma lama irra deebuu jiran jaan sigale saniifu mootummaa akkanaati jechuudha. Boommanni keenya hafuura fudhachuun qabu. Oromoon tun uumamtee abbaan kiyya qabsaa'u ture Rabbi rahmataa godhuu fi ni kute akaahoon kiyya qabsaa'u ture ni kute Rabbi rahmataa godhu anis numaan qabsaawa nin kuta ilmaan kiyyaatti dhufa amma no ummata keenyaan Jaawar Maammad dubbii takka je we have to save Ethiopia from Abiy sigale Abiy irraa Ethiopia save godhu qabna je sigale save godhu ma qabdi je kana Oromoo qofaami sabaa sablammi wajjin Oromoon dura ifijaare Morasa itiche waan balleessa irratti wal gamaagame wal qoratee hulaa cufate hayyoonni Oromoo beeytonni Oromoo hulaa cufate sigale beeytota Oromootu hulaa cufachuu dide jenne gartee piipin asitti ergitee gartee astaa'ee gartee hayyoota Oromoo diiguu deemus ni jira beekadhu tana keessa sigale abalu wajjimaa waliin galle abalu wajjimaa namnummaa walii galtee amma gartee rakkina ummataa kana keessa nama gartee namicha kanarra duulu dura dhaabbatu namachi bitamee kafalamuuf tana qabad abbaa fedhe haa ta'u qabaddu naa ta'e gurra kana keessa kaayyaddu tan qabad gurra keessatti roobaattu qaawi shiisha kay jalaa san keessa naa kaayyaddu saniifu awwanniin isinit dhaammadu nama hayyoota kee dura dhaabbatu mirga saati yaadan ati garuun dhageeffatin abbaan fedhe Jaawar arrabsuu danda'a dura dhaabbachuu danda'a mirga saati arrabsuu garuu ati wanniin ummata xiyyaaf dhaamu ati ka ummatatti olola inni oofusaniin hin bitamin Jaawar akkana ta'e amma dura akkana si godhee mitirkisho Abiy kam si godhu jira sigale maallaqa sirraa guuree qote maallaqa sirraa god dalaganne erkanne lubbu Abiy fitu jiru tana arkanna
Arkanna gaafii kana gaafachuu qabda jechuudha. Maallaqa fuudhee kutee maal tirkishoote zaaset mee jaawar eenyu jeesi biyya laatanatti. Namni inni jeesi nama fixu dura dhaabbachuu jira jechuudha. Maallaqa dalaydee harkatta lubbuun takka yoo sirni kun si hucciise wanni akka harkattu hin jirtu jechuudha. Tana Oromoon fitti himuu qabdi. Xiqqaa guddaan keenya fitti himuu qabnaa jechuudha. Anaafisi kagabroomu jiru. Warri hayyoota ifiin jettu tun tamma kanatti wal ta'uu diddee akkanatti ta'ee yaatu tun hundinuu injoo irra jirti. Kaduu ilma miskiinaati. Ka gibira jedhanii gidirsu jiran qotee bulaa keenya. Ka manarra diiguu jiran qotee bulaa keenya, haadha teenya, abbaa keenya. Obboleessi keenya, obboleettii teenya. Biyya Arabaa tana teesseeti amata 15 mana jaarratti. Dhufeetitti dhaabee diigaa jechuudha. Gaafiin takka hin jirtu. Namni isa gaafatu hin jiru. Sigale. Dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba jedhanii gaafa Rabbi nurraa dhaabu eega namni dhumee Rabbi nurraa dhaabuu deemaa jechuudha. Eega dhumtee yoo sirraa dhaabees maal bu'aa qaba. Ati hatattamaan Rabbii kee kadhachaa amma firraa dhaabuudhaaf sigale karoorfachaa hayyoota keetii wajjin dhaabbachuun dirqama jechuudha. Uummata dammaqaa ta'uu qabna yeroo hundaa. Uummata dammaqaa ta'uu qabna. Uummata gartee kara deemaan hundinuu fayyadamu ta'uu qabu. Sigale. Saniifu ummanni keenya ololamma hayyoota keenyarra ka'e guurii tana gurratti hin qicatina. Amma yoo namni wallole ganaa akkam jechuu teessi piippiin sagalee tiyyatan ol kaadhu. Yoo namni tokko wallole dalagaa jaawarii jechuu teessi piippiin. Yoo namni tokko wal kabale dalagaa jaawarii jechuu teessi. Yoo namni tokko maallaqa wal jala haatee miidiyaa kanarraa iyye dalagaa jaawarii jechuu teessi. Waa hunda dalaguma jaawar jechuu teessi. Maaliif jaawar malee dalagaan qabdu jechuudha. Jaawar jiraachuun sabaafuu gaarii. Mootummaan takka waan sodaattu yoon qabaanne lubbuun isiitu soda. Miskiinticha quufe kana dhiisi. Nama gartee duraan tujjaarummaa keessaa dhufe akka Bashaar al-Assad sanu quufni akkasitti isa maraachee uummata isaa fixu ture jechuudha. Kana gartee takkaa jireenya dur hin beekne dhiiga Oromootiin itti dhaqe kana dhiisi. Sigale. Saniifu ummanni keenya nama laal waan sodaatuun qabne lubbuun isaatu soda. Miskiinni quufe Rabbiin aboojaa mammaa isa Oromootii beekan. Ummanni keenya ifi eeggannoo godhu. Ifi eeggannoo cimtu osoon hin jaalan sirna kana dura dhaabbachuun anaafi sirra jirti jechuudha. Anaafi sirra jirti. Obboleeyyan kiyya. Namni keenya kute naafi ati rakkoota kan qabu. Alhamdulillah dalagannee jiraachuu jira. Warri har'a quufee uummata keenya irratti gartee kanatti haqqisu jiru kun, kafarshoo irratti haqqisu jiru kun, sigale guyyaan xumuratti goonu guyyaa naafi ati hayyoota keenya dhageeffanne. Sigale olola deemu hunda gurran kennaniif. Si jaalatee si olola sitti hin fakkaatin. Tan qabdu sirni kun tan qabdu si dhorkate malee wanni inni sii godhe wanni inni sii fide bu'aan inni sii buuse takka hin jiru jechuudha. Oromootii dammaquu qabna. Hawaasni dammaqe hin gabroomu. Piippiin ilmaan Oromooti warra jiru kana jalaa dhayi. Yoo ilmaan Oromoo ta'e gaafiin inni naa deebise mee gaafachuu danda'u qabda. Sigale. Saniifu wanni isin dhaammadhu wanni isinitti iyyu amaara jedhanii sigale sabaa sablammii hojii wal dhorkanii wannummaan gabrummaan Oromootu dheeratteef wannummaan namni Oromoon barbaaddu bakka galma gahuu dadhabeef bakka dhaquu dadhabeef hokkoonu godhanii ani nama amaara kafalameefi akka isaan arrabsu godhanii jira bar. Nama amaara kafalameefi akka jara kana arrabsan akka mootummaa Oromooti jedhanii isaan olola oofan. Ka godhamu afaan Amaaraatiin godhuu jira bar. Sigale. Maaliif if tursiisuufi malee waa takka saba kanaa yaaduun isaan biran jiru jechuudha.
Kanaafuu uummanni keenya dammaqinaan eeguun hayyoota keenya eeggachuun anaaf sirri jirti jechuudha. Anaaf sirri jirti jechuudha. Sirni kun ni buqa. Warri arra sirra kanaan dhaadatu warri arra sirra kana faara itti qaanfata akkuma warra sirra wayyaanee san. Akkuma sirna wayyaanee san. Ittuma qaana'u ta'a. Mootummaa fi udaan gubbaan turanii jansi galee. Numa kutaami ni kuta. Insha Allah ta'ala. Akkasi dubbiin baay'ee nama aarsiti. Arra xiqqoo aareetiin jira waan ummata Harargee godhu jiran osoo isin rabbi isin garsiise dubbattani waan goonuu isin qabnu rabbitti himanna roorroo ummanni keenya keessa jiru kana badhaadhina maali kun diiga paartii diiga osoo jaanii wayyaara I don't know namni jiraachuu mirgan qabu itti fakkaatti mana diigu jira Awurooppaa dhaqee yoo footoo ka'e hunoo footoo nama agarsiiseeti bakka kanaan ajaaraa jaani yessarii fi wadalloonni kun wadalloonni rabbi mataa duucha kun ummata miskiina yaa haadha tiyya osoo hin jettu yaa ilmaan kiyya osoo hin jettu mana irratti dhufe ummata diinaa millaan qabne wanni kun gariin tasalaattu akka jira rabbii tokkicha illee sodaatu nabi Wahuma dubbannoo wallaallee wahuma dubbannoo wallaalle namichi gaangistara jaarate hogganaan hattuu walii qabate ummata jiidha namaan qabne ummata gartee namummaan sammuusaa tana keessa dhiiga tana keessa hin jirre qofa walii qabatee nama cafeessisu jira jechuudha. Akkuma kanuma akkasaa amma kunoo Suudi Arabiyaa tana maal godhu jira nama Jaawar Mahammad deeggaru hundaa'u نفذ جاجا مختار كدير مقاساني مالي مختار كدير نما كيرو يغلا فريا ايسن مكلاكيا غلطون فتي بيكد نما كسي قفان غرو غورتي كانو مكسا تيغل سنيفو اولو لا جاور الردي مو خنلي واتكو غراين دغي جاور ما مليون ميكا نانو اماراتي جيسي فنون جار جاور ما مليون ميكا خبامي لا أماراتي نانو أماراتي خني أكفنو جارنا على مجيز فنو هيد أتشيسي أصور رايان اتسا فنو ندو جرتي وياني دو تنجرتو ندو جرتي جاني جنرالو ني غباسا غلچني أسأتي جاني جنرالا غباسا كسي غلچو هجر آريسيسا أجيسيسا فنون أكا قوي هيدت أكا همنتاتو فنون جيجيغر بحرداري رهنگا جيجيغالو لدنديسي فنو جيچون غوتا جاني وزوم پارلمان را فارساني أرمو فنو جني غوداني Jaawar Mahammadi fannoo deeggaraa siin jaan ifii akkasitti deeggaraa turani